Hi, akkam jirtu? Nagaa keessan nagaa galata waaqayyo. Tole, Anthropology chapter 1 to ilaalaa turre. Mammoo Anthropology chapter 4 barattoonni baay'een qorumsa irra jirra waan ta'eef isa akka nuti hojjetanii gaaffii adda addaa kanaan dhiyeessaa turtan yaadatama. Isumarraa dhaabbadheen Anthropology jala xumurree gara emerging technology faatti ceenee yaade. Asirraa ilaaltanii kayaanni keessanii wanta kana jaalate abdiin qaba. Ammas akkasumatti fayyadamu subscribe, share, like gochuun dagatina. Hagam akka jaalattan kanan understand godhuun tattaaffii irratti gootanii jechuudha. Walumaa galatti mee inni kun maadhaan ol qabata kan jedhu asuma waliin ilaalla. Anthropology chapter 4 waa'ee maalii taasisaa? Okay. Telegram irratti video adda addaa waan gadhiisaa jiruuf nootti adda addaa isheetti ishee jirtu waan Telegram search gaafa gootan isin baasa. Telegram searching gubbaa seentanii sira argachuu dandeessu. Unit 4 Marginalized Minority and Vulnerable Group. Wantoota sadii ilaalla asirratti. Main concept isaa marginalized. Eenyutu marginalized? Minority group ni jira. Vulnerable marginalized jechuun kanneen biroo undermine gochuu yookaan immoo ofii akka gubbaa ol baanitti yookaan immoo kanneen biroo minority gochuun immoo maalidha? Acuucuu gosa xiqqaa ilaalu. Vulnerable jechuun immoo export to something waan jennu sanadha. Contenting wanti kana maalidha? Concept of the unit, concept of related to marginalization concept itti qabate kan dhiyaatedha. Waa'ee isaa sirriitti hubachuu qabdu. Waa'ee concept what marginalized, related to what marginalization and gender-based marginalization. Sadarraa tokko immoo korniyaarratti hundaa'ee marginalization jiru jechuudha. Hacuuccaa jiru jechuudha. Marginalized occupational groups hojiidhaan wal qabatee fakkeenya warroota hojii adda addaa hojjetan suphee dhooftuu sibiila tumtuu warreen jedhamu sana age-based vulnerability. Age-based immoo urmiirratti kan hundaa'e urmii namoota gurguddaa yookaan immoo elders warra jennuu fi daa'imman irratti dhiibbaa uumamu. Marginalization of children and what older persons, marginalization of religion and ethnic minorities, amantii fi gosa xiqqaadhaan dhiibbaa uumamu, inclusiveness and the human rights approach. Kanneen kan hundumaa wal qabatee concept karaa understand gochuu danda'u qabdu. Definition of concepts. Concept definition isa marginalized is defined as marginalization is defined as a treatment of a person or social group as minor, insignificant or peripheral. Maana as minor or kumo groupii tokko akka man akka xiqqaatti ilaaluun marginalization jennaan jechuudha. Marginalization is defined as what? A treatment of a person or social group. Gurmuu hawaasa tokko kamuu nama tokko maana akka minoritti anatu caalaa hin nagadi jedhanii treat gochuu jechuudha marginalization. Ismi kan karaa adda ta'een peripheral. Original marginalized group jennani yookaan marginalization jennaan. Marginalization involves with exclusion. Exclusion jechuun adda baasu jechuudha. Of certain groups from social interaction. Hariiroo hawaasa irraa adda baasu marriage relation fuudhaa fi heeruma wajjin gaggeeffannu namni kun marginalized gurmuu ta'edha jedhanii warroota marginalized godhamu maal jedha? Marginalization jennaan. Sharing food and drinks namoota tokko wajjin dhugan wajjin nyaatan just like that. And what working and living together all in jiratan. So that's what marginalized group. Indum mala exclude kan group. Hawaasa keessa adda baasa fakkeenya namoota tokko tumtuu wajjiniin fuudhaa fi heeruma gaggeessan warroota waan akkasii jechuudha. Yaano marginalization. Okay. Vulnerability refers to vulnerability amma marginalization jechuun treatment of a person or social group as minor or insignificant or peripheral. Again, vulnerability refers to the state of being exposed to what? Physical or emotional injuries. One thing you can vulnerability the state of being exposed. Want to go exposed to want to know physically to emotionally to physical one to emotional psychological one to injuries. Vulnerable groups are people exposed to possibility of attack, harms or mistreatment. Mistreatment
as a result, protection and support. No, I'm sorry. As a result, vulnerable persons or groups need special attention. Warnoon group vulnerable one talk of exposed rakna data mulatu maal ta'uu qaba special need barbaadu special attention barbaadu xiyyeeffannatti kennee akka isaan treat goon barbaadu protection and what support gargaarsallee barbaadu jechuudha groupiin akkasii sun. Ishi minority group hin jennu maayidha minority groups yookaan immoo akkuma qaraa sarramannu groupii xiqqaa jechuudha. This phrase minority group refers to a small group yookaan immoo groupii xiqqaa jechuudha of people within a community, region or country biyya keessatti naannoo keessatti ta'uu danda'a hawaasa naannoo keessatti ta'uu danda'a groupii xiqqaa jechuudha. Isaan kun maadha in most cases minority groups are different from what the majority population in terms of race, religion, ethnicity and language. Minority group waliin jennu maadha raceedhaan yookaan immoo sanyiidhaan amantiidhaan ethnicity yookaan immoo gosaan afaanin adda kan ta'an jechuudha. And are different from what majority population ummata ballarra adda. For example, black Americans are minority in the United States of America. United States of America keessatti maadha black America yookaan America gurraacha wal jedhanii maadha minority dha jechuudha. Kanaaf Christian could be minority in Muslim majority country. Bakka Muslim baay'eetuun Christian wala kuusaa xiqqaatee maadha minority naan. Muslim can be minority in a predominantly Hindu society. Bakka Hindu society baay'inaan jirutti Muslim lakkoofsa xiqqaatee maadha minority group naan. Walumaa galatti minority group jechuun bakka population guddaan jiru tokkotti sabni xiqqaan gaafa jiraatu maadha minority group naan jechuudha. So hence minority groups can be ethnic minority, religious minority or racial minority in a given community, region of a country. Kanaaf country keessatti ta'uu danda'a, community keessatti ta'uu danda'a, region keessatti ta'uu danda'a, naannoo irratti, hawaasa irratti, biyyatti irratti ta'uu danda'a. Lakkoofsa xiqqaa kan ta'e innis maala ethnic minority ta'uu danda'a, religion ta'uu danda'a, racial yookaan immoo sanyummaa isaan ta'uu danda'a jechuudha. So warroota akkasiitiin ishee gender based marginalization korniyaa irratti xiyyeeffatee namoota marginalize gochuu yookaan immoo fayyadama hawaasarraa kan itti famu maal wantoota akkamitti fakkeenyaaf korniyaadhaan dabalatee jechuudha. Korniyaa irratti fakkeenyaaf walqunnamtii yookaan immoo maal jedhama afaan oromootiin korniyaadha bakka gender isaa korniyaa isa jennuun kanaadha. Gender inequality yookaan immoo walqixxummaa saalaa. Gender inequality involves discrimination on a group of people based on their gender. Discriminate jechuun hacuucuu dhiibuu waan tokko irraa jechuudha. Gender inequality involves discrimination gosa tokko yookaan immoo yookaan dubartii jechuudha. Walumaa galatti kun waan akkasiitiif gender inequality involves discrimination on a group of people based on their gender. Gender isaanii hundaanii discriminate godhu loogu warroota akkasii maal jedhamu gender inequality jedhama. Fakkeenyaaf dubartiin tokko dubartii gatii taateef haga dhiiraan qabeenya walqixa argachuun qabu gaafa jennu maal kun gender inequality jedhama. Gender inequality mainly arise from what socio-cultural norms. Socio-cultural norms irraa dubartiin dhiira wajjin walqixa miti yaada jedhu yaada akkasiitirraa ka'a. The manifestation of gender inequality varies from culture to culture. Culture gara culture gara. Girls and women face negative discrimination in societies across the world. Wanti kun baay'ee addamti girls and women kan jedhu women adda wal gaaftu gaarri sammuu qarree akka Oromootti qarree akka jennu sanaadha. Hanga tokko difference qaba. Gaafa jennu women as wal gaafa ta'u haadholiin maal dabalata gatii ta'e yaada akkasii ibsuu barbaadetti jedhee nu badha. Girls and women face negative discrimination in societies across the world. Women are exposed to dubartoonni maanaaf social and economic inequality involving what unfair distribution of wealth, income and job opportunity. Dubartoonni social and economic inequality nama exposed ta'u hin mudannoo kana qabu. Maadha walqixa qabeenya walqixa argatan dhiirri dubartii waliin yookaan dubarri yookaan immoo shamarran tokko dhiira wajjin qabeenya walqixa qooddattu yaada jedhu jira. Kanaaf gender inequality jennuun income
job qacarree hojii irratti fakkeenyaaf isuma dubartii hojjechuu danda'u dhiira qofaa dursa kennu wantoota akkasiitti maadha gender inequality kan jennu jechuudha. Gender based marginalization is a global problem rakkina addunyaa jechuudha yookaan ammayyummaa ammaa kana keessa jirudha. Global problem yookaan akka addunyaatti rakkoo jirudha. It involves exclusion of girls and women from a wide range of opportunities guddaarra maadha itti jechuudha exclude gochuu. Exclusion jechuun yaada sanadha. Opportunity and what social service. Gender disparities in education is a good example. Gender disparities in education is what a good example. Kanaaf barattoonni yookaan dubar dhiiran wal qixa sadarkaa barumsaan argatan kun fakkeenya isa jalqabaati. Women and the girls are also vulnerable to gender based violence such as what rape. Women and the girls amma rape jechuun butaa dhiirri tokko dubartii tokko humnaan gaafa butu early or child marriage umrii malee heerumsiisuu yookaan umrii abduction gudeeduu forced marriage dirqamsiisanii heerumsiisuu domestic violence and female genital cutting or mutilation jechuun female genital mutilation cutting kan jennu kun immoo maadha kittaannaa dubartii isa jennu sanaan kunniin kun maadhaayi hundumti isaaniiyyuu gender based marginalization jennaan jechuudha. Okay, there are some customary practice that affect that affects the health and well-being of girls and women. Okay, this practice collectively what are called harmful traditional practice. Wantoonni dubartii kittaanu maal wantoonni godhamu maal harmful traditional practice. Bartee aadaati jedhanii fidanii wantoonni kun namoota irra deddeebi'ee gaafa maal harmful yookaan wanta badaa jechuudha. Aadaa bartee badaa isa jedhu sana bartee gaarii ta'e uffati deemtee bartee badaa maadha ittisuu qabna yaada jedhudha. So this practice collectively are called harmful traditional. Traditional practice. Okay, female genital cutting qaama saalaa dubartii muruu yookiin immoo kittaannaa isa jedhu sana aadaa Oromootti. Female genital cutting is practiced in 28 countries in Northern and what? Eastern Africa. Eastern gaafa jennu Itoophiyaa illee dabalata jechuudha. East Africa biyyoota kurnan keessaa there is prevalence of biyyoota 28 keessatti raawwatama. Biyyoota dhihaa, biyyoota kaabaa fi Eastern biyyoota bahaa yookaan gaafa Afrikaa keessa jiran keessatti biyyoota 28 keessatti raawwatama. Prevalence of female genital cutting is what? A very high in Somali. Somali keessatti baay'ee sadarkaa olaanaa jira. 93%. Djibouti 93%. Egypt immoo 87%. Sudan 87%. And Eritrea 83%. Kanaaf most of the time yookaan yeroo baay'ee percentage guddaan eessatti argama Somali keessatti. Kanaaf Somali keessatti almost dubartiin kittaan hin jirtu jechuudha. Almost. Ethiopia is one of the high prevalence countries in Africa. Kanaaf Itoophiyaa sadarkaa guddaa qabattee jechuudha kittaan dubartii irratti. According to recent reports, yookaan immoo riippoortii amma jirutti according to recent reports, 65% of girls and women in 50 to 49 years age category are circumcised yookaan immoo kittaan jechuudha. Circumcised akka riippoortii amma godhutti yookaan immoo gabaasa amma jiru Oromii 15 haga 49 kan jiran kittaannaa kana jala jiru yaada jedhu qaba. Okay. According to Ethiopian Demographic and Health Survey report, the prevalence of female genital cutting in Ethiopia varies from region to region. Biyya gara biyyaatti garaagarummaa qaba. Somali 99%, Afar 91%. Kun amma compared to Ethiopians no. Karreefu persentii 98 Sudan fa'aa hojii wal bira qabame. Amma immoo Itoophiyaa keessa wal bira qabame Somaalii gaafa ilaallu 99%, Afar 91%, and Harari 84% are the three regions with very high prevalence of the practice. Any of the regions, don't forget, compared with what? The region found in Ethiopia. The prevalence of female genital cutting in Oromia 76%, Benishangul
Benishangul Gumuz 63%, Amhara 62%, and the Southern Nation Nationalities and Peoples South Nation Nationalities and Peoples Regional States 62% is also high. Kanaf biyyoota keessatti when we compare these three 76% in Oromia is more than what Benishangul, Amhara, and Southern Nation Nationalities and Peoples when compared to Somali, Afar and Harari. Isaan wajjin gaafa compare godhamu Somaliin hunduma caalaa rikardii qabachuudha. The prevalence of the practice in also high in big cities such as what Addis Ababa. Amma biyyoota yookaan magaalota keessatti hin takkisiin jiru jennan miti. Magaalota keessatti illee jira. Addis Ababa keessatti amma Addis Ababa yookiin Finfinnee jechuudha. 54% Kitaanarroo Dirreedawaan 79%. Waaw, achitti immoo hin bal'ata. The two regions we is relatively low female genital cutting prevalence are Tigray 24% and Gambela 33%. Kanneen kana wal bira qabaman isaan xiqqaadha jechuudha. Health impacts of female genital cutting. Health impact dhiibbaan fayyaa irratti immoo gama fayyaatiin ni fidumaadha. There are four majority types of female genital cutting. Karaa afuriin type afurtu jira. Female genital cutting kun immoo yookaan kittaan dubartii kun they are type 1 clitoridectomy kan jennu. Type 2 ደግሞ excision jechuun immoo guutummaatti balleessuu. Type 3 ደግሞ infibulation hin ilaalu fakkii wajjin na type 4 ደግሞ all the rest kana fayyadamu. The first three types of female genital cutting are practiced in Ethiopia. The first three kana jechuun type 1, type 2 na type 3. Type 4 ni raawwatamu. All the rest jechuun guutummaa kaasuu jechuudha. Na inni kun Itoophiyaa keessatti practice hin ta'u kuwwasadan garuu practice ta'u Itoophiyaa keessatti. Okay, factors that encourage female genital cutting. People consider it as an integral part of their culture. Akka dagaagina kan guddina aadaatti ilaalanii waan akkasiin raawwatu. And people believe that the practice has some benefits. Namoonni waan factors that encourage female genital cutting kitaana dubartii kan encourage godhan jedhanii yaadan hawaasni jechuudha. Kan jedhanii yaadan maadha? People consider it as an integral part of their culture. Akka culture isaa integral ta'etti guddina aadaa maal wantoota akkasii wal bira qabanii waan akkasii raawwatu. Inni raamuu maadha? People believe that the practice has some benefits. Bu'aa wayii qaba jedhanii yaadu. Kanaaf waan akkasii raawwatu. The following are some of the beliefs related to the practice. Bu'aan isaan arganne jedhanii yaadan. Warroonni dubartoota kittaanan bu'aan isaan arganne jedhanii yaadan. Gotti dubartii kittaanan bu'aan inni qaba jedhamee yaadamu. In consider as a process of purifying girls. Dubartii qulqulleessuu jedhanii yaadu. In some cultures, uncircumcised girls or women are considered as impure. Dubartiin kittaanamni akka waan hin qulqulloofnetti ilaalu. Kanaaf kittaan dubartiidha. Dubartii tokko gaafa kittaamaadha. She is what a process of what purifying girls. Dubartii qulqulleessuu jedhanii gadi yaadanii. Dubartiin qulqulloofnu namoonni si fuudhan yookaan dhiironni dubartiin kittaanuu sana fuudhan maaliif hin qulqulloofne? She is impurified jedhanii waan yaadan hin qulqulloofne jedhanii waan yaadanii wantoota akkasii dhiibbaa aadaa akkasiitu jira. Wantoota akkasii ittisuudhaaf namoonni dubartii kittaan jedhudha. Jedhama according to local beliefs, married to uncircumcised girls would bring misfortunes such as what illness, infertility and conflict. Dubartiin kittaanamne fuudhuun maal jedhama? Dhibee fidaa, infertility dhala godhachuu, walitti bu'iinsa fidaa jedhanii yaadu. Wanta baay'ee nama dinquudha kuni. Dubartiin kittaanamne fuudhuun maadha? Dhibee fiduu danda'a. Infertility jechuun dhala godhachuu dhabu. Wanti lama walitti bu'iinsa fidaa jedhanii yaadu. Kana gatii ta'ee facts that what encourage female genital cutting. Yookaan immoo kittaana dubartii kan jajjabeessan maadha? Hoo dubartii kittaanamne fuudhu rakkoo akkasii kanatu isa mudata. Dhiira fuudhu sana jechuudha. Uncircumcised girls would be disobedient, powerful and ill-mannered jedhamanii waan yaadaman. Hin amanamanii powerful jechuun humna guutuu qabu. Baamanaa rukutan jedhanii waan yaadan natti fakkaataa jedhamu. Whatever wantoota yaada akkasiitiin gatii qabanii fi there is a widely held belief that uncircumcised girls are promiscuous.
uncircumcised girls are promised because they have high sexual drive. Dubartoonni hin kittaananii waadaa eeguu hin danda'anii jedhu. Maaliif yaada baayoloojii keessa nagalche garuu akka sirriitti hubattaniif yaada kana keessa isin ibsa. Dubartiin tokko fedhiinsaa quunnamtii saalaa ishee kan dabalu yoo qaamni amma kiliitoriyaan jennita akka tingisa jennu sana jechuudha. Kiliitoriyaan gaafa irraa muran yookaan qaama saalaa dubartiidhaa keessa jiru sana gaafa muranii fedhiin dubartiidhaan xiqqaata. Sababni isaa gaafa walquunnamtii saalaa raawwatamu qaamni saalaa dubartiidhaa inni sun gaafa rigamu fedhiin dubartii sanaa baay'ee dabala. Kana gatii ta'eef gaafa qaama sanarraa muran fedhiin isheedhaan xiqqaata. Kanaaf fedhiin isheen gatii xiqqaatuuf fedhii baay'ee gatii hin qabneef abbaa manaa isheetiif hin amanamti jedhanii yaadu. Gaafa garuu inni irraa muramuu baate fedhiin qaama saalaa ishee gatii baay'ee dabaluuf sensiitiif yookiin immoo wanta saalquunnamtiif gatii sensiitiif gatii uumuu yookiin yeroo hundumaayyuu wanta sana gatii barbaaduuf promises yookiin immoo waadaa isheen eegdu jedhanii waan yaadaniif. Kanaaf dubartii kittaanuun kallattii sanaallee waadaa akka eegdullee hin godha jedhanii yaadu namoonni. Kanaaf warri kittaanuun kun yaadni kun nu jajjabeessa jedhanii yaadu. Feminism is also considered as what a means of preserving girls' virginity, which is considered as a precondition for marriage in some cultures. Akka aadaa tokkotti dubartiin gaa'elaan dura walquunnamtii saalaa akka gootu eeyyamamu. Kanaaf dubartii tokko kittaanuun maal jedhama? Preserving girls' virginity. Durbummaa dubartii ex virginity gaafa jennu durbummaa jechuudha. Dubartiin tokko maareejii dura saalquunnamtii yoo gaggeessite she is virginity. Kanaaf virginity kana gaafa jennu immoo kittaanan dubartiin gaafa kittaanan na argan gatii jettuuf saalquunnamtii saalaa gaggeessitu. Kana gatii ta'e maala virginity isheedhaa eeguudhaaf fayyada jechuudha. Kun immoo durbummaa ishee eeguudhaaf fayyada jedhanii yaadu. Okay. Female genital cutting is sustained in enforced by social expectation and the norm is akka aadaattis expect waan ta'uudhaan enforced by social expectation. Inni dirqamsiisu akka aadaa hawaasa tokkotti girls and parents who decide to abandon the practice would be subject to social sanction. Aadaa hawaasa irraa ittifamu warri maatiin yookaan dubartiin seera kana raawwanne girls and the parents who decide to abandon the practice would be subject to social sanction. Waan kana raawwanne ta'an social sanction yookaan immoo hirmaannaa hawaasa irraa hin ittifamu jechuudha. The following are examples: social exclusion and marginalization. Dubartoonni fakkeenyaan kittaanamne maal godhamu? Social exclusion. Hawaasa ittisa hawaasa yookaan hawaasa irraa ittifamu exclude gochuu. Then marginalized gochuu, undermine gochuu. Committee members would exclude uncut girls, uncut jechuun dubartiin kittaanamne and the women from a wide range of social relation and interaction. Walitti dhufeenya hawaasa irraa ittisu maal gossip and insult. Arrabaa fi quba itti qabu maal jechuudha. Gossip and insult. Committee members including peer groups yookaan hiriyoon ishee jechuudha. Boys, women and the men put pressure on uncircumcised girls and their parents through gossiping and insulting yookaan immoo dubartii sana arrabsuudhaan maal maatii ishee irratti dubartii sana irratti maal dhiibbaa fiduu jechuudha. Dubartiin kittaanamne kana waan ta'eef arrabsoo sana akka itti dhumneef dubartiin yeroo baay'ee kittaanamti. In some parts of Ethiopia, men do not marry uncircumcised girls. Dubartiin kittaanamne baay'inaan iddoo baay'eetti Itoophiyaa keessatti dhiirri fuudha. Kana gatii ta'e maal dubartiin heerumuudhaaf gaafa jettu kittaanamte jechuudha. As a result, uncircumcised girls are excluded from marriage opportunities and the love relationships. Jaalala keessa akka hin galleef maal wantoota akkasan hawaasa irraa yookaan immoo fuudhaaf heerumarraa exclude gatii taatuuf dubartiin dirqama kittaanamte jechuudha. Kan akka hin dhabneef just to restrict this problemota kana ittisuudhaaf dirqama maal kittaanamte jechuudha. Fakkeenyaaf kittaanamtu malee reemutu ta'e taanaan dubartiin tokko dirqama relationshippiin gatii ishee barbaachisu osoo hin jaalatiin kittaanamte jechuudha. Problemota kanneen kanatu jira. In some parts of the country, people do not eat food cooked by uncircumcised girls. Uncircumcised girls, women are not also allowed to join other people for prayer. This is because uncut girls are
labor as impure. Kana jechuun magaalatti nyaata dubartiin itti aanan hojjetan tokko hin nyaatamu iddoo tokko tokkotti naannoo tokko tokkotti akkasuma dubartiin hin kittaanamii nama wajjin iddoo kadhataatti hin dhiyaatu. Sababni isaa dubartiin hin kittaanamii maala? She is an impure yookaan hin qulqulluun jedhanii gatii yaadanii fi jechuudha. 4.3 marginalized occupational groups. Immoo maalidhaa warroota hojiidhaan marginalized ta'an jechuudha. The following are marginalized occupational groups in our country: cleaners, potters, weavers, and artisans. Warroota pottery adda addaa hojjetanii sibiila tuman warqii maal yookaan albuuda baasan warroota akkasiis maalidhaa hawaasa irratti famu marginalized ta'u. Marginalized occupational groups. Occupational warroota hojii hojjetan kan marginalized ta'an. Marginalization of despised occupational groups is manifested in many ways in different parts of Ethiopia. Okay. Waan kana sirriitti dubbistanii adda baasuu qabdu. Gabateen kana sirriitti ilaaladha. Types of marginalization. Typeota arfan kana sirriitti understand gochuu qabdu. What the difference between them. You have to must understand. Manifestation of marginalization. Manifestation someone. Fakkeenyaaf spatial marginalization action. Spatial marginalization action kan jennu craft workers settle or live on the outskirts of village near to forests on poor land. They are segregated at marketplace. They sell their goods at the outskirts of the market. Spatial marginalization kan jennu spatial keessatti groupiin marginalization craft workers warroota craft adda addaa hojjetan yookaan immoo kalaqa harkaa hojjetan hawaasa keessatti magaalatti makaman magaalaa caafi ishee irra ta'anii daldala isaanii daldalatu. Sababni isaa they are what marginalized. Kanaaf outskirts of what villages and near to forests gara bosonaatti dhiyaatanii jiraatu on poor lands lafa mijatan ta'e irra jiraatu. They are segregated at marketplaces. Magaalatti dabalamuu hin danda'anii they are sell their goods at the outskirts of what the markets. Caafi yookaan dhuma magaalatti irra ta'anii gurguratu. Because they are what marginalized. Namoonni meeshaa isaaniitti fayyadamu isaaniin garuu hin jibbu. So it's difficult. Baay'ee nama ulfaata. Kanaaf qabeenya isaanii jaalatanii fakkeenyaaf isin nama meeshaa mana keessaa meeshaa baay'ee qabdu. Amshuu gaabii hin qabdu miti shammaan immoo jibbama. Shaglaa wantoota shaglaa irraa hojjetamu yookaan immoo suphee adda addaatti irraa hojjetan manaa qabdu jabanaa qabaattan ta'e. If you have maaltu jibbamu warri pootarii hojjetan. So it's wanta baay'ee isheen wasirraa economic marginalization. Economic marginalization kan ta'an immoo craft workers are excluded from what certain economic activities including what production and exchanges. Walitti gurgurachuu hin danda'anii wantoota akkasiisan in some cultures they are not allowed to cultivate crops. Lafa qonnaallee qotachuudhaaf aadaa tokko tokko keessatti hin eeyyamamuuf. They have what a limited access to land and land ownership. Lafatti fayyadamuu fi lafa kan of godhachuu irratti maal ittisa qabu. Limited. Lafa kan of godhachuu hin danda'an eenyuun warroonni craft workers ta'an yookaan kalaqa harkaa qaban jechuudha. Spatial marginalization kan jennu inni biraa ammas social marginalization sorry. Social marginalization kan jennu social ammas kana qabaddaa laala. Spatial marginalization, economic marginalization, amma social marginalization. Kaza ana fahama culture marginalization. They are different. Wal fakkaatu malee. Craft workers are excluded from what intermarriage. Craft workers are social. Why hawaasa sumnam dire kana intermarriage. They do not share burial place with others. They are excluded from what membership of associations such as what idri yookaan immoo baalti naannoo afaan keenya kan beeknu sana jechuudha. Isaan sana sarara maal asoo bakka isaan sarara itti famu. Idri yookaan namni namni tokko gaafa itti wal awwaaluuf miti. Kana gadi wantoota akkasii sana inni itti famu. When marginalized groups are allowed to participate in social events, they must sit on the floor separately, sometimes outside the house or near the door. Homana keessa isaan ta'e naannoo foddaa yookiin immoo barrii gubbaa ta'u yookaan balbala gubbaa teessisu hawaasa keessatti hin dabala. Yoo badhee ta'u ta'e caafii gubbaa yookaan dhuma gubbaa teessisu hawaasatti maqaan. Tarii yoo wantoota tajaajila hawaasummaa tokko keessatti illee dabalan jechuudha. Gartanii baay'ee waan namatti ulfaatu jechuudha. Kanaaf wanti aadaa badaa akkasii wanti akkasii kun wanta baratamuu qabnidha. Culture marginalization jennu immoo cultureedhaan wal qabate immoo culture marginalization is manifested in negative stereotyping such as what
Stereotypes such as the following: occupational minorities are labeled as impure and polluting. They are accused of eating animals that have died without being slaughtered. Occupational minorities are also considered unreliable, lacking morality, respect, and shame. Kana jechuun walumaa galatti maadha culture marginalization kan jennuun culture marginalization is what manifested in negative stereotyping. Karaa negatiivitiin understand godhamu ta'e horii du'aa nyaatu jedhamanii maal jedhamu waan godhame miti garuu waan akkasiitiin understand isaan gochuu. Occupational minorities are labeled as impure. Hojii xiqqaa gatee hojjete fakkeenyaaf nama hojii shamanii muraasa biratti miti hojii xiqqaa gatee hojjete maadha akka waan isaan qulqullaa'anitti ilaalu. Polluting, they are what accused of eating animals that have died without being slaughtered. Gartanii osoo hin ta'in akka waan hojii du'aa nyaatanitti assume isaan gochuu. Occupational minorities are also considered unreliable, lacking morality, respect and shame. Kanaaf wantoota akkasii isaarratti raawwatu age based vulnerability gara xumuraa geenyerra. Age based vulnerability kan jedhamu age based vulnerability is a susceptibility of people, especially children and older people, to different forms of attack, physical injuries and emotional harms. Kana jechuun umrii isaanii da'eeffachuudhaan hacuucuu jechuudha. Magaalatti dhimma isaanii da'eeffachuudhaan export to something waan tokkoof export isaan gochuu jechuudha. Vulnerability kan jennu kuni fakkeenyaaf daa'imman umrii isaanii daa'imman hin beekan jedhanii isaan miidhuu, namoota gurguddaas homaa understand gochuu hin danda'an jedhanii isaan miidhuu wantoota akkasii kan jedhudha. For example, children and older people age 60 and above waggaa 60 sana kan jiran leaders kan jennuun are exposed to possibility of attack, harm and mistreatment because of their age. Umrii isaanii deemee kana booda nuuf fayyadanii maal jedhanii warroota akkasii namoota akkasii miidhuu jechuudha. As a vulnerable person or group need special attention, protection and support. Warroonni akkasii maal barbaadu vulnerable person yookaan group vulnerable ta'e special attention barbaadu. Special attention, protection and support. Special attention barbaadu. Sirriitti akka dhiyaannu barbaadu. Lammaffaa akka kunuunsa goonu protect akka isaan goonu barbaadu. Inni sadaffaan gargaarsa barbaadu. Kanaaf bifa kanaan kan hubattan baay'ee dansaadha. Children discrimination or vulnerability. Girls are exposed to HTPC or such as female genital cutting, harmful traditional practice isa jennee sana jechuudha. HTPC TP jennuun girls are exposed to what traditional harmful practice warra jennee warra reefu keessaa san keessa jira. Harmful traditional practice kun immoo such as what female genital cutting is what harmful traditional practice. Female genital cutting. Minor girls are also exposed to early or child marriage in many parts of Ethiopia. Dubartoonni umrii isaanii malee daa'imman dirqamsiisanii heerumsiisu kunis maadha children yookaan uumammaadha age based discrimination kan jennuun asaanaadha. Early or child marriage umrii daa'immaatiin heerumuu. Early marriage has the following major harmful consequences. Consequences yookaan harmful problemii armaan gadii kan qabaadha. Early marriage inhibits girls' personal development. It hinders girls' chance to education and future professional development. Carraa gara fuulduraatti barumsaan barattee iddoo wayii ga'uu hin qabdu. Umrii ishee malee gaafa heerumte. Early marriage exposes young girls to sexual abuse by their older husbands. Fedhii salqunnamtii isaanii namoota umrii isaanii fakkeenyaaf namni umrii 20 tokko osoo nama yookaan nama umrii 18 irra jiru tokko osoo nama umrii 40-50 tti heerumee fedhiin isaan lamaan gidduu jiru gurgurata. Namni sun umrii isaa aguma deemuun fedhiin sexual intercourse isaa gad xiqqaachaa deema. Kanaaf maadha sexual abuse by their what older husbands. Namni umrii isaanii ol deemu sanaan fedhiiwwan isaanii abuse yaada jedhudha. Early marriage leads to early pregnancy. Early pregnancy jechuun ulfa yeroo mana jechuudha. Which increase what risk of disease and what complication during delivery, fistula and days of the mother or child.
du'a yeroo da'umsaallee fidda rakkoonni akkasii kuni maaliif ormii malee heerumuu ormii malee akka ulfaamudha ormii malee ulfaan immoo du'a tasaatiif nama saaxilaa jedha. Factors encouraging early marriage jedhamu maaltu encourage godhamu maaltu nu deeggara jedhanii yaadu warroonni waan akkasii godhan kun beektanii yookaan immoo daa'imman dafanii kan heerumsiisan kun maal jedhanii yaadu beektanii social norms and economic factors tokko social norms fi economic factors akkamitti are the two major driver of what the practice wantoota lamaan kun baay'ee guddaa isaan lamman social norms kan jedhamu maal safuu aadaa ta'e jedhanii chastity of girls is one of the social norms that influence parents and relatives to protecting girls from premarital sex. Chastity yookaan immoo of girl yookaan immoo dubartii gaa'ila dura seksii daftee akka raawwannu yookaan saalqunnamtii daftee akka raawwanne sodaa sanamaadha dafanii heerumsiisu. Walumaa galatti jechuudha kan safumaadhaan dubartiin tokko osoo hin heerumin dura saalqunnamtii isaa raawwattee jechuun safuudha. Hawaasa kan eegatitee dafanii wanti isheen fedhiin saalaashiidhaan hin kaka'in dafanii heerumsiisanii bakka sanaaf jechuudha wanti inni guddaan the value attached to virginity is another driver of early marriage. Virginity ishidha akka gadi durbumaa ishee osoo hin gadhiisin akka heerumtuuf kaka'umsa akkasiitiif waan akkasii godhan jechuudha. Community members influence unmarried teenage girls to get what married as early as possible. Kanaaf community members influence what unmarried teenage jechuun dubartoota umrii 19 keessa jiran teenage jedhamu keessa jiran dafanii akka isaan heeruman gochuu jechuudha. As early as possible they do this through what social pressure fakkeenya warroon ollaa walitti dhufanii intalli kee maaf hin heerumne maaf akkas hin taane jedhanii social pressure dhiibbaa hawaasaa jechuudha. Including one insulting unmarried young girls ati maaf dhaabbattee kan hafte maal jedhanii arrabsuuni yookaan amaariffaan qoomoo qar jedhan asirraa qoomoo qar jedhan qoomoo qar an amaarik term is afaan oromootiin immoo dhaabbattee hafte intalli galee dhaabbattee hafte dhuun gara oromii 20 geesse jechuudha. Ati namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu dubartii yoo taate dhaabbattee namni ishee teekeera isoo. Okay, now the widely used insult to ridicule girl is considered to be what? To be late to get married. Kanaaf wantoota akkasiitiin economic factor kan jennu maana are among the major factors that drive child marriage. Kunis maal economic factor qabeenyaaf jechuudha. In many areas of Ethiopia, marriage provides economic security for what young girls. Hence, kana jechuun maal jechuudha are among the major factors that drive child marriage in many areas of Ethiopia. Marriage provides economic security for young girls. Hence, parents in some cases girls support early marriage for economic benefits such as access to land and other resources. Qabeenya akkasiin argattu namaa jedhanii economiidhaan intala isaanii gurguru jechuudha. Marginalization of older persons. The phrase older people phrase yookaan immoo gaalee jechuudha gara biraatiin gaaleen kun maal jedha refers to adult with the age of 60 and above jechuudha. Walumaa older people namoota umrii 60 sana ol jechuudha. People attitude towards older person is changing over time in Ethiopia and all over the world. Kanaaf wanta jijjiiramu dhaabbataan older men and women have been respected across Ethiopian culture in kabaja. And haadhonni yookaan abboonni waliin deemanii hin kabajamu. Older person have been considered as custodians of tradition. Yookaan immoo akka wanta aadaa dubbiin hin jiramne akka wanta sanitti kan ilaalaman jechuudha. Namoota gurguddaarraa waan tokko barramiti akkasuma kan ilaalaman culture akka aadaatti and history akka seenaatti ilaalamu isaanirraa waan baay'een baramu waan ta'eef. The role of older person crucial in mentoring the younger people, resolving disputes and restoring peace across Ethiopian culture. Kana jechuun wal-loltiinoo jiraatu walitti bu'insa jiraate araara fiduudhaan dargaggoota qaruudhaan wantoota mentoring waan younger people namoota dargaggoota mentor gochuu gorsuu jajjabeessuudhaan jechuudha. Kanaaf warroon olmiidha fagaatan waan akkasiitti fayyadu. Situations are changing as family structure and the living patterns are
changing over time. Functional what? Changing as family structure and the living pattern are changing. Family structure akkuma jijjiirame maal living pattern maal hin jijjiira. Okay, rural urban migration kan jechuun magaalarraa gara baadiyyaarraa gara magaalaatti migration yookaan immoo deemsa jiru yookaan immoo jijjiirama jiru jechuudha. Yookaan immoo jijjiirama sun ta'in migrate jechuun iddoo tokkoo gara iddoo biraa deemuu jechuudha. Fakkeenyaaf tokko Itoophiyaa gara alaa bahee migrate gochuudha. Migration jechuudha. እና jijjiirama jiru yookaan immoo deemsa jiru changes in values and lifestyle, education and new employment opportunities lead to so many changes. Care and support for what older people tend to decline as younger people migrate to urban areas and exposed to economic pressure and lifestyle. Kanaaf wantoota kanaaf nama sachaniira ageism jechuun ageism is a widely observed social problem in the world. Social problem in the world. Ageism refers to stereotyping, prejudice, and what discrimination against people based on their age. Ummi sharatundani namoota maara discriminate godhu loogoo acuucu yookaan immoo discrimination beektu. Kanaaf isa jechuudha. Older people are facing various problems as a result of what? Modernization, globalization and urbanization. Tokko modernization jedhamanii ammayyummaa globalization guddina makka technology maal makka urbanization immoo magaalummaa jedhanii warroota kana sadii irratti hundaanii maala wantoota badaa namoonni raawwatan maal fa'a akka ta'e ilaalla. Older people are exposed to what? Social exclusion because of their lower social and economic status. Namni umrii isaa deeme tokko hawaasa keessatti baay'ee hirmaachuu hin danda'u. Economic status hojii guddaa hojjetee fiduu hin danda'u. Kanaaf barbaachisu jedhanii social interaction aman exclude gochuu ittisu. In most cases older people are excluded from what? Social tokko hawaasarraa, culture aadarraa, political siyaasarraa and economic interaction economyirraa. Maal godhama? Inni ittifamu inni zero communities. Maaliif umrii isaa umrii 60 olii tokko hawaasa keessatti maal hojjetee jijjiiruu danda'a? Aadaa keenya maal jijjiiruu danda'a? Siyaasa akkamii jijjiira? Economy maayyuu guddisuu danda'u. Kanaaf yoo nu barbaachisu exclude gochuu jechuudha hiikaan isaa. Kanaaf older person are marginalized because they are considered as what? Social burden rather than social assets. Akkasuma asset yookaan immoo akka aadaatti barbaachisu osoo hin ta'in ba'aa hawaasa jedhanii ittisu. Garuu wanti kun dhugaadha? No. So religion and ethnic minority. Religion fi ethnic minority irratti hundaa'e immoo marginalization. The Jewish people suffered from discrimination and persecution in different parts of the world. They were targets of what? Targets of extermination in Germany and other Western European countries because of their identity. Kun immoo saba xiqqaa tokko saba guddaa keessa gaafa jiraatu discriminate gochuu jechuudha. Muslim asirratti ilaalu Muslim Rohingyas are among the most marginalized and what? Persecuted people in the world. Baay'inaan hin jiran jarri kun asitti. Muslim Rohingyas inni kun maal discriminate warreen ta'a marginal warreen ta'a. According to Abbas Milton it 2017 the Rohingya are one of the most ill-treated persecuted refugee groups in the world. In recent years, more than 500,000 Rohingyas fled from their homes in Myanmar to neighboring countries such as what? Bangladesh. Malifi minority discrimination kun gati jiruuf kana dheefu maal godhu yookaan kana sodaa maal godhu gara tokkotti maal deemsa godhu from their homes now to what neighboring countries such as Bangladesh. Osoo hin jaalatin deemsa akkasii godhu asitti immoo Jewish gaafa ilaalu Jewish wantichi isaa dabarseera waan ta'eef Jewish people suffered from discrimination and persecution in different parts of the world. By discrimination warra group itaanidha xiqqaa gatii ta'anii they were what targets of what extermination in Germany and what other Western European countries because of their identity. Eenyummaa isaaniiti.
GTTF warra onita human right approach and inclusiveness. Anthropological perspective. Anthropological perspective gaalalu all forms of marginalization and discrimination against vulnerable and minority groups contradict the principle of human rights. Wantoonni dhagaa maasumni kun hundumti human rights yookaan mirga dhala namaatiin contradict godhu hin mormaa jechuudha. Mirga walqixxummaan jiru dubartii kittaanuu akka hin danda'amne mirga namummaa waan sarbeef maana waliin mormaa jiru. Anthropology appreciates cultural diversity and communality. Cultural diversity maal anthropology appreciate godha hin jajjabeessaan malee maaliif adam baay'inni adamaadha appreciate ta'a hin jajjabeeffamu. Cultural relativism is one of the guiding principle in social anthropology guiding what is wrong. This does not mean that we need to appreciate every custom and practice. Can you just custom you practice can you appreciate good anthropology anthropology mara appreciate appreciate appreciating gochuudha fakkeenyaaf kitaabni bartee appreciate ta'uu qabnuti appreciating gochuudha. Anthropologists do not support or appreciate culture practice that violate the rights agartanii nuti ibseera. Waa'ee mirga dhala namaa kan violate godhu kan jeequu kan immoo mirga dhala namaa kan darbee yoonni jedhu appreciating well-being of individuals and groups. Kanaaf mirga dhuunfaa fi gruppiidha kan tuqu appreciating godhu. The end of chapter 4. Thank you for your attention. Shelti birraa ilaaluu dandeessu wanticha kana mootummaa kanatti himu shelti gruppii chaanaaliidhaanis ispeesii kana keessaa gattanii sheltiif gaafeetiin immoo teelegiraam irratti gruppii argattanii achirratti waan tokko buufachuu dandeessu nootti adda addaa. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Yaadni keessan yaada kun na jabeessa. Buleeyyiin baay'een akka kallattii adda addaatiin wajjin turtan na jabeessaa turtan argeera. Qayyuu sinaa eebbisuun jedhaa. Jabaadhaa. Kana caalaa ganaa waliin waan guddaa hojjenna waan ta'eef maal yaaddeena anis isiniif jira. Yeroo gaarii. Have a nice time. Thank you. Yaada keessa fudhachuun yeroo hundaa I'm ready. Galatooma.